barreessaa Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Dajanee Xaafaati lammii Ameerikaa Mishaa Damcirriitii fi obbo Koosaa akka qabdee birree 10,000tiin bahan mana murtii ajaje. Jarkan waan hedduun himatan. Waan uummata walitti buusaa hojjechuu, qawween mootummaa jeequu, waldhabuu uummata kakaasuuf waan hedduun shakkaniitiin himatan. Abbaan alangaa addaan mallee akka guyyaa 15 kennanii fi qoratan gaafate. Abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo ammoo taniin falmeef haqam dubbachuu jirru kanatti akka malleskaachuu ammaa oduu ergeen jedhetti manidhaatii baay'eetii isaanii hin dhageenye. Mani murtii kun ajaaj kan mure. Afrikaa kibbaatti horiin vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin ergane nyaatanii balleessuu jedhaniitiin paartii biyyitaan bulchuu himachuu jiran. Pireezidaantiin biyyi sun Siriil Ramaphosa xalayaa kalee paartii isaa ANC barreesseen wanni nama kan dallansiisuu jira dhaabbilee fi jara kontiraat fudhatee sila caasa fayyaa uummataallee wayyeessee jireenya biyyaallee jijjiiruu malatti uf duroomsuuf horii kan balleessuu jira jedhe. Horiin kun kan nama Afrikaa kibbaa miliyoon hedduu vaayirasii koronaa kanarra dandamachiisuuf biyyaallee guddisuuf jedhan baasane horii kan balleessuun waan dhiifama hin qabne jedhe pireezidaantiin kun. Tan maleellee maallaqa biyyi sun tasilaa jireenya namaatiin wayyeessanii biyyaan guddisaniitiin iyyuu keessa namaan baasuu danda'ani. Randiin biliyoon hedduu maallaqa biyyi sun jechuun afaan warri wanjal hojjetu kana buuti. Akka pireezidaantiin sun jedhutti paartii ANC jechuun paartii ofiin duroomsanii biyyaan hiyyoomsan ta'uu mallee jira pireezidaant Siriil. Afrikaan kibbaa biyyi bara 2019 keessa ganna tokkoon duratti dhaabii horii uummata kan nyaataniitiin balleessan to'atu Transparency International biyyi 198 keessa Afrikaan kibbaa horii biyya balleessuun 70 jirti jedhee gabaasa baase. Afrikaatti biyya Madagaskar manidha Farafangaanaa keessa cabsitanii baduuf feetanii jedhaniitiin nama 20 poolisiin warra hidhaa jiru keessallee nam 8tti mataa'e. Namni 31 du'aaf jireenya hin beekne barbaaduu jiran 37 immoo poolisii qaqqabat jidduutti. Akka dhaabii mirga namaatiif falmu Amnesty International gabaasa bara 2018 keessa baaseen jedhetti Madagaskaritti nama wanjalaan shakkan cufaayyuu waluma guuraniitiin hidhani. Nam garii adoo waan hidhaniin hin beekne ganna hedduu ture. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ministeerri Ajaa Alaa Ameerikaa Mike Pompeo nagaa Arabaatiif Israa'el jajjabeessuuf imaltuuf jidduu galbahaa jira. Israa'elii fi UAE nagaan waliin hojjechuuf jedhanii dhiyootan walii galanitti imaltu tanallee abdiin dhufe. Akka Pompeoon arda Israa'el keessatti muummee ministeera biyyi sunii Benjamin Netanyahu waliin Jerusalem keessatti wal dubbatanitti adoo biyyatti dhibiillee nagaa akkanaatiif hojjette jireenyi jidduu galbaa goomitta argate wayyaa'uu danda'a. Ameerikaan jihan keessa falumfalteetiin Israa'elii fi UAE wal araarsite. Imaltu tanaan duubatti Pompeoon Suudaan, Emireetii Arabaatii fi Baahreenitti dabra. Namni geejjiba uummataa yaabbatu cuftinuyyuu makiinaaf xiyyoorallee taanaani vaayirasii koronaa kanaaf jedhee afaaniif funnaanillee gonafateetiin hidhachuu malee jetti Niwuziilaand seera baafatteen. Namni addunyaa keessa vaayirasii koronaa irratti argan miliyoon 24tti deemuu jira. Ameerikaa keessa immoo nam miliyoon 5 fi 800tti siquu jira. Niwuziilaand biyyi xiqqayyoon afaan garba guddaa jala jirtu. Dhib kan waan hedduun ofirra dhoorte. Taatullee dhibii kun dirisii gurguddaa akka Ookland fa'aa keessaa mul'achuu jira. Akka bulchootii Niwuziilaand jedhanitti guyyaa 100 keessatti dhiba kana kanam tokko irraa nam dhibii dabru hin argine. Taatullee ardaa Ookland keessatti nam 8 irratti vaayirasii kan arganne. Biitaan keessatti nama gammaa dhiba kan irratti argane humna hin geenne. Namni tanaan lubbuu dhabeelleen akkuma 30 kana. Biyyi Siiriyaatti bombaan gaazii tokko ayeetiin iddoo gaddaa beekan biyyatti sun ibsa malee bulti. Miidiyaan biyyi sunilleen ibiddu guddaa teessoo mootummaa biyyi sunii Damaskos keessa mul'ata agarsiisa. Akka ministeerii zayitii biyyi sunii jedhetti akka marganitti wanni tana tolche warra biyyi nagaa dhowwuttan tolche. Taatullee ammatti ibsee yaayyuu deebite. Oduu namaaf qabtanu. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kora paartii Riippaabilikaanotaa irratti argamuuf jecha bakka jettii hojiitti hiikamoo hidhii kun gaaffii biraatiin. Mootummaan Itoophiyaa dugugguruu lafee dugdaa siyaasaa Itoophiyaa kan ta'e qeerroo Oromoo caccabsee balleessuu manneen hidhaa biyyattii keessatti namoota hidhee dararaa jira. Mootummaan Itoophiyaa kan Abiyyi Ahmad Aliitiin durfamu siyaasaa Itoophiyaa kan qeerroo Oromootiin taaligamee sirna afaan qawwee kan wayyaaneen durfamu buqqise cabsuun ilaalcha siyaasaa isaa bakka qeerroo Oromoo cabsetti dhaabuuf hojjechaa jira jedhu hayyoonni. Lolli mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo wajjin jalqabee humna bulchiinsa Abiyyi Ahmadii ol ta'uu isaa irraa kan ka'e humna waraanaa bobbaasu lola siyaasaa keessaa bahee lola afaan qawweetiin erga Oromoo rukutuu jalqabee ganni lama lakkaa'ameeti jira. Hoogganummaa qeerroo Oromootiin qabsoon Oromoo hoogganamuun qeerroo Oromootiin durfamu injifannoo gurguddaa mootummaa Itoophiyaa irratti galmaa'aa jiraachuu wajjin wal qabatee mootummichi aangoo isaa kan harkaa bahaa jirtu qabachuuf hooggansa qabsoo Oromoo qeerroo fi qarree Oromoo mana hidhaatti guuruun qabsoo hooggansa hin qabne godhuuf hojjechaa jira.
mootummaan Itoophiyaa manneen hidhaa biyyattii keessa jiru guutuun manneen barnootaa erga mana hidhaatti geeddaree ji'oota lakkoofseeti jira. Kunis muddama mootummaan Itoophiyaa keessa jiru kan mul'isu yoo ta'u kufaatii irraa of oolchuuf ejibbaata falmataati jira jedhu xiinxaltoonni siyaasaa mootummaa Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Mootummaan tokko humna qawwee fayyadamuu jalqabnaan abadan uummata mo'achuu hin danda'u kufaatii ofitti daddabsiisaa jira jechuun haala mootummaa Itoophiyaa xiinxalaati jiru. 13 biroo irratti jechoota ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf har'atti beellama qabatee ka ture manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa jecha ragaa nama tokko dhaggeeffate komii shakkamtoota irratti ajajawwan kenne oolmaa dhaddachaa ka hordofe Habtaamuu Xibabuu dubbiseen ture. Mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti dhaddachi ramaddii araadaa beellama isaa guyyaa har'aatiin ragaa abbaa alangaa tokko jecha isaa dhaggeeffateeti kan jiru. Kanaan alatti immoo dhaddachichi yeroo eegalutti iyyatawwan gama shakkamtootaa akkasumas immoo gama abbaa alangaatiin beellama darbe irratti ka'anii turaniif ajaja kennuudhaan kan inni eegalee ture. Haaluma kanaan obbo Jawaar Mohammed fi obbo Baqqalaa Garbaan beellama yeroo darbe irratti miidiyaaleen heeyyama keenya malee suuraa akkasumas immoo viidiyoo keenya fudhachaa jiru. Kanaafuu kun akka ittifamu manni murtii ajaja nuuf haa kennu jechuudhaan gaafataniiti kan turan. Haaluma kanaan manni murtichaatis ajaja har'a kenneen miidiyaaleen suur-sagalee heeyyama namoota kunneenii malee gonkumaa akka hin maxxansine yookaan immoo akka hin baasne yookaan akka waraabne manni murtichaa ajaja kenneeti kan inni jiru. Gama biraatiin immoo dhaddacha keessatti maatiin keenyallee osoo argamanii yaadni jedhu yookaan immoo iyyanni akkas jedhu ka'eeti kan inni ture. Manni murtichaa shakkamtoota kunneeniif maatiin isaanii lakkoofsaan 4 hin caalle dhaddacha irratti hirmachuu akka danda'aniif ajaja kenneeti kan inni jiru. Gama biraatiin immoo gaazexeessaa OMN kan ta'e Mallas Dirribsaa iyyata isaa dhiyeeffateeti kan inni jiru. Haaluma kanaan manni murtichaa gaazexeessaa Mallas Dirribsaa bilbilaan maatii isaa akka argatu akkasumas immoo uffataa fi suuraan illee akka dhiyaatuuf murtee yookaan ajaja kenneeti kan jiru. Dhimmi ajajni irratti kenname inni biraan dhimma bilbilaatii beellama darbe irratti abukaatoowwan abbootii alangaa bilbila qabatanii seenaa jiru. Nuyi garuu bilbila ala akka keenyu taasifamaa jira jechuudhaan iyyatanii turanii. Haaluma kanaan manni murtichaa guyyaa irraa kana abukaatonnis ta'ee abbootiin alangaa bilbila qabatanii gara dhaddachaa seenuu akka hin dandeenye himeeti kan inni jiru jechuudha. Tole dhaddacha irratti shakkamtoonni waan dubbatan yookiin waan mana murtiitti himatan qabu. Obbo Jawaar Mohammed erga qabamne as herreegni baankii keenyaa ittifamee jira kan maatii keenyaa kanaafuu dhorkaan herreega baankii keenyarra kaa'ame yaa ka'u jechuudhaan mana murtichaa gaafataniiru. Akkasumas immoo namoonni Siraaj jedhaman 1000 lakkaa'aman qabeenyi isaanii ittifameera jedhanii itti dubbatanii jiru. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti jechuudha. Maallaqa Jawaariin daldalaa jirtu jedhamanii qabeenyi isaanii ittifamaa akkasumas immoo saamamaa jira kun irraa dhaabbachuu qaba jechuudhaanis mana murtichaa gaafataniiru. Poolisiinis immoo qorannoo isaa xumuree waan jiruuf herreegni baankii keenya ittifamee nuuf yaa gadhiifamuu jechuudhaan obbo Jawaar Mohammed gaafataniiru mana murtichaa. Wanti kun kan ta'e mana murtii kanaanii miti. Kun galmee qorannoo duraati. Dhimma ittisa herreega baankii wajjin wanti wal nu qabsiisu hin jiru. Kanaafuu iddoo ittifni kun itti bahee deemuudhaan iyyachuu dandeessu jechuudhaan mana murtichaa ajaja kenneera. Gama biraatiin immoo obbo Baqqalaa Garbaa mootummaan mana murtiitti fayyadamuudhaan morkattoonni siyaasa keessatti akka hin hirmaanne gochuudhaaf hojjetaa jira. Kana malees immoo miidiyaaleen mootummaa keessattuu duula hamaa nurratti adeemsisaati kan isaan jiranii akka fakkeenyattis jeneraalota dargii affeeruudhaan nurratti dhaadatamaati kan jiru. Kun nurraa yaa dhaabbatu lubbuu maatii keenyaaf illee sodaa keessa galcheeti kan inni jiru. Kun nurraa yaa dhaabbatu yookaan immoo nuyis waan kana akka ofirraa ittisnuuf carraan nuuf yaa kennamu jechuudhaan mana murtichaa gaafataniiti kan isaan jiranii. Habtaamuu Xibabuu ture. Manni murtichaa ragaalee abbaa alangaa fan dhagahuuf roobii dhufutti beellama qabachuus nutti himeera. Oduu oolmaa dhaddacha biraatiin manni murtii gaazexeessaa OMN Guyyoo Waayoof qondaala kaafaa olaanaa obbo Dajanee Xaafaa dabalatee mirgi wabii namoota 4 eegamee fi akka gadhiifaman ajajullee abbaan alangaa waan oliyyateef akka to'annoo jala tursiifaman taasifameera. Mana murtii aanaa magaalaa Bishooftuutti ammoo obbo Liddatuu Ayyaalee irratti guyyaan qorannoo dabalataa 7. Isinitti hima Itoophiyaatti kan har'aa nama 1472 dabalate lakkoofsi namoota COVID-19 irratti argame 42 ol ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Akka ibsa guyyuu ministeerichaatti sa'aatii 24 keessatti namoonni 14 du'an yoo ta'u lakkoofsi waliigalaa namoota vaayirasichaan lubbuu dhabanii 692 gaheera. Ameerikaan dhiiga namoota COVID-19 irraa fayyaniin warreen vaayirasichaan qabaman yaaluufi Doonaald Tiraamp yaaliin kun du'a namoota 100 keessaa harka 35 hir'isuu danda'a jedhan.
Afrikaa kibbaatti barattoonni sadarkaa mararra jiran wiixata har'aa jalqabee barnoota isaanii sababa weerara koronaa vaayirasiin addaan citee turetti deebi'anii jiru. Biyyattiitti lakkoofsi namoota koronaan qabamanii hir'achuu jalqabnaan manni barumsaa naannoo Faranfaangaanaatti sa'aatii 6tti mudate. Hidhamtoota garee lamatti qoodamantu eegdota isaanii haleeluu jalqabe. Israa'elitti dargaggoonni saantimoota warqee 425 hubboo supheetiin awwaalame qotanii baasan. Saantimoonni kun waggoota 1100 dura kan awwaalaman yoo ta'u dargaggoota qorannoo arkeeoloojii irra turantu argate. Oduuleen gaggabaa manni maree waliigalaa dhimmoota islaamaa Itoophiyaa haleellaa masjidaaf ajjechaa imaamotaa fi abbootii amantaa islaamaa irratti tibban iddoo adda addaatti raawwate balaaleffachuun ibsa baaseera. Ibsa kanaan haleellaa fi ajjechaawwan kunneen akka dhaabbatan mootummaan gochoota kana qulqulleessee kanneen gaafatamtoota ta'an irratti tarkaanfii akka fudhatu akkasumas immoo iddoo ajjechaawwan kunneen itti raawwataman qulqulleessee ummataaf ifa akka godhu gaafateera. Iddoo ajjechaawwan kunneen itti raawwataman keessaa tokko kan ta'e godina Arsii Lixaa aanaa Gadawa Saasaati. Jimaata darbe hagayya 21 jila mana maree dhimmoota islaamaa Oromiyaa hoogganuun garas imalanii kan turan pirezidantiin majlisaa Oromiyaa Sheekh Haji Ibrahim wanti argan gaddisiisaa ta'uu dubbatu. Jila guddaa wajjin deemnee isa san irratti wanti agarre yoo jiraate maali inni mana Sheekh Umar Suleymaan rahmatullahi alayhi xiyyitiin alaan qorqoorroo ciccirtee seente baay'inni isii 20 oli warri immoo qabatamaan yeroo saddakkaa'e antamii saddeet jedhu seennee waytalaalletti maatiin isaanii akkuma jirutti nutti boohee gadda keessa galle mataan kennaddeeni akka mana isaaniitti mataa isaaniitiifillee haati warra isaaniitiifillee walumarratti iyyiitiidhaan dhuman warri bariisaa reeffa kaasee qabre hundi isaaniitu achi jiraachin nutti himanii. Maali inni farqi kana godhe hoo maali jennee wayita gaafannullee hidhataadha jechuu malee nama dhabaluu jechuu waliin beekanii hidhataan gara nama 8 kan marfamanii jiree warri dhokatee ilaalaa laalu nuuf hima. Wanni kun maaf tahe manatti abbaan amantaa guddaan kun maaf xiyyeeffatame wanta jedhu gaafii kan dhiyeessine. Tole eenyuuf dhiyeessitan? Koomishina poolisii mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyeessine. Isaan bifa kanatti quban qabanii hirrifatanii kanumarraa ka'anii daddafanii akkasumatti dafanii koree qulqulleessitu dhaabanii jiru. Gara biraatiin immoo masjida keessatti quraana nama qara'uu fi qaraasisu foddaa masjidaatiin darbatanii keessatti dhahanii namni 2 akka mana yaalaa amma jiru qabatamaan jira. Inni kun magaalaa Shaashamaneeti. Gara biraa ummata salaatu masjida keessatti alaa xiyyitiidhaan darbatanii tokkosan jechuutu jira. Wanna kana dhageettanii jedhee gaafannaani wanni kun baay'ee rifatanii isaan qulqullaa'uu qaba waan jedhurra geenne. Kanaaf amma dhimmicha kana bifa kanatti ilaaluun dura mee hooggantoota ol'aantuu hundaanuu wal geennee wal mari'annee dhimmi kun akkamitti qulqullaahaa garuma fuulduraatitti illee mootuyyuu akkamitti deemamuun biyya kana odoo nageenyi hin boora hin deemuun mala waan jedhu bal'innaan nutis akka abbaa amantaatitti amantaa hooggannu wajjin taanee waan jedhu bal'innaan haasa'uudhaaf karoora qabannee turre. Egaa isaanii wal arginee dhimma kana keessa gallee bal'innaan dhugaa fi dhara jirtu addaan baasnee qulqulleessineeti kan hawaasa keenya beeksifne. Iddoo kaanitti illee wanti wal fakkaataan akka ta'e wanti sooshaal miidiyaa irra waan adda addaa dhageenyuun jira. Meeqa isin quba qabdan iddoo eessatti maal akka ta'e gabaabsitanii mootonaaf kaastanii? Kan nuti quba qabnu haga ammaatitti karee godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaati irratti imaamni masjidaa tokko wareegame jechaa hin dhageenna. Imaamni kun eessatti wareegamee deebi'ee maqaan isaanii eenyu maal odoo hojjetanii masjida moo haala moo qaama qulqulleessu jechuun garee keenya kan gumii dhimma islaamaa godina Harargee lixaatiin dhimma kana qulqulleessitanii ariitiin akka nu geessanii inni qulqullaa'utti jira. Kofalee masjida keessatti ummata salaatusti foddaadhaan itti dhukaasanii ummanni akka carraa ta'ee sujuudarra waan jiruuf xiyyitiin garaarra tartee rabbi baase. Egaa wanti ta'e wanti dhageerne fi wanti agarre jira. Qaama dhimmi kun kallattiin ilaallatu wajjin marii gubbaa jirra. Marii saniin duyda duuban qulqulleessinee ibsa kennina dirqama kenna.
Kayitaanutti wayitachaynu booranni gumii gaayoo har'a eebbifatee eegalee jira. Gumiin gaayoo ka waggaa 8 jechuunis gadooma tokko keessatti al tokko taa'amu kanarratti murtii gurguddootu darbaa jedhu abbaan gadaa booranaa Kuraa Jaarsoo Kuraa. ብዙ ወርቅ olaanaatu dubbise. Gumii gaayoo jechuun gadaa booranaati ganni 8 keessaatti ganna Agreessoo irraa taa'u. Waan finni booranaa cuf dubbatu waan seera booranaa ka duraan jiru qabsii dabarsanii seeraadhaallee waan aadaa gooroo kadhawaa kadhigaayyuu horma korbeessa kan cufin dubbatti aan seera nama isaallee cufa arri dubbatti arda guyyuma eebbaati murtee gurguddoo immoo guyyaa torbee kan lamaanii keessatti mariin godhamee waan marii tanaanitti walii galan duuba dhumirraatti murtee dabarsan. Sagantaan arri jalqabame arda sagantaan kamee baati guyyaa gargarii qoodattee jirti guyyaa tokko hanga 5tti marii miiloo yookaan gaaddis miilootti waliin ta'a. Guyyaa 6 aga guyyaa 10tti gaaddisa gosaa waliin ta'a. Guyyaa 10 hanga 14tti immoo gaaddis gumii ka walii galaatti tolfamaa jechuudha. Arri qoraa dhibiin qabdu eebbuun qabdu. Gumii gaayoo kanarratti kan hirmaatu eenyu fa'i? Nami adiif gurraachillee hirmaachuu danda'a biyya keessaaf biyya alaallee hirmaachuu danda'a nami xiqqaa guddaan dhiiraan addeen nam tokkollee dhoowwan qabu. Qophiin taasifamu maaltu jira sagantaa kana jalqabuudhaaf yaa'ii kanaaf? Qophiin taasifamu dullachi gaayoo yookaan farda qubatte taasisa. Dullachi gaayoo qaltee duuba gumii guyyatti qabatta. Qophiin dhibiin jidduutti hin jirtu garuu haala yerootiin wal qabatee waan nam dhibee balaa kallee akka to'annoo godhanii akka alkooliif maaksii fayyadaman nami gargara dhufchuuf akka maaksii kana haguuggatee seenu kana nageenyaalleen akka to'atan waan kan cufa duraattuu mariin godhamee qophiin gargara taasifamee jira. Bakki yaa'iin gumii gaayoo booranaatti adeemsifamu kun eessa? Ana daasi arda gaayoo keettee waggaa 8 godhama. Gadoom tokko keessatti yeroo tokko ganna Agreessoo irratti horamaa jechuudha. Seera duraan tumamee jirus ni labsanii haaraallee baasanii. Kana isin dhageessifnaa oduu kan isin dhageessuun ana abduu qeerroo ganamaati. Akkam nagaa fayyaa keessanii hordoftoota qeerroo miidiyaa Inotorkii oduu amma nurra qabee isin dhageessifnaa. Manni murtii oolmaa guyyaa irraa Jawaar Mahaammadiin ragaa sobaa tokko akka kagiddoo duubaa irratti dubbisee oduu nama nugee ni addeessa. Haaluma wal fakkaatuun Jawaar Mahaammad maallaqni baankiidhaa qaban ittifamuu fi akka namoonni sababa maqaa isaatiin horii Jawaar Mahaammadiin daldaltan jechuudhaan rakkachaa jiran akka sababa isaa hin rakkanne mana murtuu gaafachuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee manni murtii kun keenyaa miti kan maallaqa urgurees dhimma biraa jechuun akka karaa biraa deemanii mootummaa gaafatan dabarsaniiru. Haala wal fakkaatuun ragaa dabalataatiif Jawaar Mahaammad guyyaa 20 booda akka ragaan dabalataa irratti dhiyaatu manni murtii ajajee jira. Haala wal fakkaatuun obbo Baqqalee Garbaa guyyaarraa mana murtii mootummaa ifaasitti Itoophiyaa nafxanyaa irratti mootummaan kun nuti waa balleessinee osoo hin ta'in siyaasaa keessaa nu baafachuu fi hanga ammaa ragaa sobaatiin nu hidhaa jira. Qaamni kun akka nu ilaalamu warreen paartiileen nafxanyaatis akka nu arrabsuu dhaabanii yoo kana dhaabsisuu baatan nutis akka ofirraa deebisuu dandeenyu akka haala nu mijeessan jechuudhaan mootummaa faasistii Itoophiyaa kan Dr. Abiyyi Ahmadiin hoogganamu hubachiisan. Haaluma wal fakkaatuun Dr. Abiyyi Ahmad karaa sabaa fi saba walitti buusuutiin isaan milkaa'uu dinnaan amantii fi amantii walitti buusuu fakkeessee dhiyeenya kana baalettis haadha abbaa fi ilma masgiida keessatti ilmoo baatii sadiitii wajjin akka rasaasaan ajjeese gabaafneera. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessa Sheekh Abdullahi kan jedhamu godina Harargee dhiyaa magaalaa Baddeessaatti isaa awwaalcha qabrii mucaa amata 10 awwaalaa osoo jiru nafxanyaa waraana isaa ka poolisii addaa ijaamuun boshoqa keessa kaa'anii fi sheeka guddaa magaalaan Baddeessaa akka iyyaatti ilaaltu ajjeesuudhaan namoota hedduu madeessuudhaan magaalaan Baddeessaa arraafe kalee haala hamaa keessa akka oolte oduun achirraa qabee ni addeessa. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan kun uummata Oromoo irratti
dhiibbaa fi ajjeechaa fi hidhaa fi dararaa akkumatti fufatti jira. Garuu hin milkaa'uu fi hanqa Oromoon tokko hafutti sirna abbaa irree sirna nafxanyaa sirna Minilik akka Oromoon takka hin fudhanne inni beekuu qaba. Abadan jaarraa 21ffaa keessa uummanni keenya akka waan kana hin fudhanne ijala muramee beekamuunsaa ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun oduu amma nu ga'een Injiinar Itaakkalaa Uumaa mana murtiitiif dhiyeessuuf mootummaan akka deemu ragaan amma qabnu ni addeessa. Waariyootii fi Dajanee Xaafaa mirga wabiin eegamee fi ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaa booda to'annoo jala kan oolan gaazexeessaan OMN Guyyoo Waariyoo fi qondaalli olaanaan Kafaayoo Dajanee Xaafaa mirgi wabii eegamee fi akka gadhiifaman manni murtii murteesse. Obbo Dajanee Xaafaa Guyyoo Waariyoo Mishaa Aadamii fi Korsaa Dachaasaa Yobii Birrii 10,000 akka gadhiifaman manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Ramaddii Araadaa Ajuusaa abukaattoon isaa obbo Dajanee Fiqaaduu himaniiru. Abbaan alangaa himata hundeessuuf guyyootti 15 naaf hayyamaa jechuudhaan gaafataniiru. Haa ta'u malee oliyyannoo irratti gaafatamuu haati warra gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo himaniiru. Har'uma murtaa'ee erga qarshii kafalee xumuree booda manni murtiitti yoon deebi'u oliyyannoodhaan faayiliin deebi'eera naan jedhan jetti. Guyyoo dabalatee namoota manni murtii gadhiise 4 irratti oliyyannoon gaafatamee faayilii deebi'eera jedhamus himti. Haaluma wal fakkaatuun OMN fi DW labsii birookaastingii fi seerota cabsan kan isaanitti himne sirreessanii seera biyyattii eeganii hojjechuuf yoo dhufan ni jajjabeessina. Tarkaanfiin fudhatame miidiyaalee biyyaa baasuuf tarkaanfii fudhatamee miti jedhan abbaan taayitaa birookaastingii Itoophiyaa. OMN garuu waajjira isaanii guyyaa itti gurame igaasee miseensi mana maanaajimentii ergee xalayaan abbaa taayitaa jedhu kun harkaa fuudhee waan hin jirreefu qabiyyeen xalayaa uggura barraa'e maal akka jedhu quba qabaniiru. Tibba kana roobni hammaachuu isaatiin namoonni hedduun miidhamaniira. Waldhabdee Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti uumameen wal qabatee Doonaald Tiraamp yeroo hedduu dhaabbilee Chaayinaa irratti qoqqophii taasisuu yoo fiigan labsiin manneen murtii Oromiyaa irra deebiin hundeessuuf bahe lakkoofsa 216 abbootiin seera Oromiyaa mirga addaa akka qaban ibsa. Keeyyata 40 labsii kana jalatti mirgi abbaa seeraa humanity of justice ibsa. Keeyyanni 4 abbaan seeraa akka cimaa osoo raawwatu harkaa fi harkatti yoo qabame malee hayyama gumiitiin ala hin qabamu. Yakkaanis hin himatamu. Hin hidhamus jedha. Haa ta'u malee Oromiyaatti bakkeewwan adda addaatti taateen abbootii seeraa reebamuu fi to'atamuu mudachuu dhagahameera. Manni marii humnoota warra waliin geggeessaniin haala gaariin adeemaa jiraachuusaa fi abdii akka kenneef pirezidaantiin Ibraahim Bukaariin keettaan gaafataniiru. Haaluma wal fakkaatuun to'annoon dhaabbanni TikTok murtoo pirezidaantii Doonaald Tiraampii
irratti dabarse. TikTok bulchiinsa Tiraamp waliin waggaa tokko oliif wal qunnamaa akka ture himuun garuu hanqinni qunnamaa akka turee fi himuun garuu hanqinni dhimma seeraa fi gama isaaniin ammoo ragaalee dhugaa dhiyeessaniif xiyyeeffannoo itti kennuu dhabuun jechuun hiikomata. Kana mirkaneessuuf olaantummaa seeraa kan kaampaaniin keenyaa fi fayyadamtoonni keenya qixa itti tajaajilaman hin cabne filannoo bira hin qabnu karaa mana murtii biyyichaa murtoo ol aanaa darbe kana falmina jechuun dubbi himaan kaampaanichaa dubbataniiru. Weerarri koronaa vaayirasii yoom akka dhaabbatu kun uummata addunyaa akka yaaddeesse himaniiru. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu keenya kan guyyaa irraa asumarratti xumurra hanga oduu biraatiin yoo deemtutti nagaan nu tura. Media Network, subscribe, share.